Galata Waaqayyoo mana koo asiin gaadheen jira. Mana biyya ormaa ta'anii namaan ijaarsisuu wayyamoo ofiidhaa qaaman galanii ijaarsifachuu wayya. Mana ijaarsisuuf ulaagaalee maaltu nama barbaachisa isa sirrii. Ashamaa akkam jirtu kabajamtoonni jaalatamtoonni hordoftoonni kaayyoo yuutuubii nageenya waaqessaniif haa baay'atu jechaatii mana keenya subscribe like share gochaa kan nu hordofaa jirtan guddaa galatoomai. Warreen mana kanaaf haaraa taatan chaanala kaayyoo yuutuubii subscribe godhaa maamiltoota keenyatti dabalamaa viidiyoo sin bira ga'e yeroo kamiyyuu like gochuudhaan eegala isiniin jedha. Mee arrammoo waa'ee manaarra haasofna. Ingiddii jireenya bu'uura dhala namaa keessaa tokko manni barbaachisaadha jechuudha. Da'oo dhala namaatiif manni waan barbaachisaa waan ta'eef jechuudha. Kanaaf keessattuu shamarran biyya ormaa mana ijaaruuf ulaagaalee maaltu barbaachisaa kan jedhuun isinitti himaa. Isin immoo yaada qabdan komentii jalatti barreessitu jechuudha. Egaa shamarran biyya ormaa jiran keessattuu baay'een isaanii mana ijaarrachuuf kaayyoo karoora qabu waan ta'eef mana ijaaruuf duraan dursa lafa ogguu bittan lafa sirrii lafa yeroo ammaan beektu caraqa akkasiin jalaan taane kan kaartaa qabu boota koriidariin hin geenye akka boodatti siin jala koriidariin mootummaa hin geenyetti ilaaltanii lafa bitachuu qabdu. Lafa kaartaa qabu seera qabu guuttattanii yoo qabaattan mana ijaaruuf immoo qarshii keessa walitti guurrattanii jechuudha. Gizee tokkicha jammarsiifattu. Gizee tokkicha jammarsiifattu nama biyyaa qarshii keessa san seera walitti waan tokko son balleessin waan gabaa biyyaatiin biteessaniif ijaarsisu bira dhaabbatee jechuudha. Nama akkasii yoo qabaattan malee isin jettanii nama amantaanitti birri keessanii soo ergitan waa malee rasi jalaa oolchanii seera manaarree isin eeganii ijaarsisuu dhiisuu malu waan ta'eef ogeessa mana ijaaruu beekuu akkasuma maatii qarshii keessa sin jalaa osoo balleessin waan jettas sanirra isin oolchu qabaachuu qabdu jechuudha. Kan yoo qabaattanii biyya ormaa teessistanii ofii keessanii hojjechaa birrii hergaa mana bareedaa akkasiniif ijaaranii waan jiru immoo isin bilbilaan hordofaa viidiyoo adda addaa suuraa adda addaa erganii akkasin beeksisan wacii fi gabii jechuudha. Maal akka meeshaa akkamii akka bitan kan hundumaa osoo sodaa tokko malee qorattanii jechuudha akkasiniif ijaaran gochuu ni dandeessu. Kun maalidha? Nama amanamaa yoo qabaattan as teessanii biyya ormaa teessanii ijaarsifachuu diizaanii barbaadan akkaataa barbaadan duratti himattanii ogeessanis mari'attanii ogeessas dubbisaa hordofaa jechuudha. Ziim jettanii qarshii qofa ergitanii mana ijaaraa hojjettanii isaan maalirraa akka gahan yoo isin hin beeksisne rakkisaadha. Isinis yoo hin gaafanne rakkisaadha. Kanaaf baay'een isaanii kan dogoggoran kanadha. Hin gaafatanii itti erguu in ijaaru jedhu wayin immoo maatiin amanamaa hin taane waan namaa kaasin namatti erga jechuudha. Kanaaf akkanatti hordoftanii biyya ormaa teessanii mana keessan wacii fixu hundumaa hojjettanii jechuudha fixachuu hin dandeessu. Bareeffattanii mana keessan xumurattanii galuu hin dandeessu. Yoommoo hin danda'amne nama namaan hin jirre qarshii teessasee godhattanii ofuma biratti keessattuu baankii irratti gashuurraa ofuma biratti qabachuu gaariidha. Maaliif baankii irratti yoo gashitan birriin sin dura gashitan suni bara sin galtanitti kisaaradha jechuudha. Nuuroon dabalaa deema waan ta'eef yeroo sanatti birrii sun akka kisaaraa sin jalaataa waan ta'eef of biratti qabattanii gizee galtan birrii keessan ergattanii ofiidhaan immoo qaaman bira dhaabbattanii ogeessa fidattanii ofii keessanii diizaanii barbaadaniin wacii gabii keessan akka qarshii keessanitti madaaltanii hojjisiifachuu hin dandeessu. Kun filannoo lammataadha jechuudha. Maaliif isa duraarraa miidhamuudhaaf of baraaruudhaaf isa lammataa kana fayyadamuun sinirra jira. Qarshii keessan ofuma biratti qabaa. Kanadha akkas yoo ta'e mana bareedaa ijaarrattanii itti galtanii uffay jettu jechuudha. Dadhabbii keessan waggaa dheeraa garuu odoo namni namaa jiraatee waan sin hanqates biyya ormaa teessanitti guuttoo biyyatti galtanii ingidii akka yaaddan ta'uu diddallee ganaa biyya ormaatti hin deebitan jechuudha. Biyya geessanii ofii keessanii ijaartanii wayimmoo sin hanqate carraa biyya ormaatti deebi'uu filannoo siniif kennaa jechuudha. As teessanii garuu yoo hojjisiifattanii nama namaan jiraate amma dhumutti kaa amma fixadhutti hin galuudha miti xiiqii wal qabattu jechuudha jireenya wajjin.
xiiqiin dammarrame yoofteettanii mana keessan xumurattanii meeshaa keessas hundumaa guuttattanii galtuu jechuudha. Amma siffixe umurii siffixe mana namaa keessatti fixxanii jechuudha. Maaliif waan tokko irra ga'uuf mana jammarsiistan waan ta'eef. Manni immoo biyya taa'anii mana ijaarsisuun kabbaadidha. Jireenya kaaniyyuu dhiibuu waan ulfaatadha waan ta'eef haala kanaan yoo itti deemtanii bareeda. Filannoo kana lamaan keessaa tokko filadhaatu. Sila kanaatiif uummanni keessan ta'ee taanaan bor yoo galtan wanta barbaadan keessatti hojjetachuu dandeessu. Yoo isiniif danda'ame immoo mana hoggaa ijaartan manooradhuma qofa hin ijaarinaa. Akka kiraaf ta'utti ijaaraa jechuudha. Akka kiraaf ta'utti yookaan immoo suuqii wayii akka itti hojjettanitti yookaan immoo bootaan bifadhaatoo lukkuu horsiisuu wanta adda addaa hojiidhaaf akka ta'utti malee manuma qofa guddistanii kaaree hundarra keessanii manooraa ta'ee yoo taa'e homaa isiniif fayyadu. Galtanii hojii ittiin sochootanii jireenya fooyyeffattanii akka biyya ormaan argine hin deebine lammataa akka taataniif si fayyada waan ta'eef kilaasiidhaan gootanii ijaarsifachuu ni dandeessu. Galtaniif keessanii akkasittiin ijaarsifadhaa inni bu'aa keessan jechuudha. Galtanii waan tokko irra dhabdan kiraasanirraa gabii argattanii of jiraachisuu hin dandeessu malee manooradhuma amma gibbidaa wayii gootan rakkisaadha. Rakkisaadha jireenya boruutiif ganaa chaansii biyya ormaatti deebi'uu lammataa filannoo keessa sin gasha waan ta'eef. Kanaaf istaandaardii isaa kan eege mana bareedaa ijaarratu yeroo ammaa shamarran biyya ormaa bolokkeettidhaanis ta'u akkasuma immoo mukaanis ta'u mana babbareedaa ijaarrachaa jiru. Sinis nama kaayyotaa qarshii keessan abbaa barbaaddanitti kennitanii dafqa keessan hin balleessina. Nama amanamaa yoo argattanii ala hiriyyaayyuu yoo ta'e maatiyyuu yoo ta'e namni amanamaan obboleessa yoo ta'e obboleettii yoo ta'e namni amanamaan hin jiru yoo ta'e qarshii teessanis dhabdanii maatii keessanis hiriyyaa keessanis hin dhabiina. Obbiratti seef godhaa toggaa galtan mana bareedaa ijaarrattu. Kun dhaamsa kaayyootti yaada qabdan koomentii jalatti barreessaa.